kan waggaa lama 1700 lubbuu. Teelee dhaqxee guuttatte waggaa lama si guuta aan waggaa lama duuteef jiraatte dhaan beektu. 1700 mangoo tokko zayitii minamna bitti malee. Ishii guuttadhu dhaqitu ani tasaasa'een guute laa waggaa 6300 kan guute. Sila aan waggaa lama duute 1700 dha. Ani yeroon biyya galee daataa lubbuu na keessaa baase. Ani yeroon biyya galee daataa guutuu namaan hin mari'attu intala dhugaadhaa lubbuu. Bishqittee jiraadhu jiruu ta'e irratti ofii keetiin mataa keetiin waan hojjettu san xiinxalii waan hojjettu san yaadi galatoomi lubbuu koo. Ishee harmee koo waan jettutu ishee lubbuu. Namatti tonkolii yaadina Kiristoosii batalaa ijoolleen biyya alaa kun namatti tonkolii yaadina tokkodha. Waan tokko bituudhaan jarjarina beekamtii nama caalee argame hojjedhanii haftaamiin ofiin hin jedhina. Akkasitti kan jiraattu ati Itoophiyaa tana keessatti Kiristoosii ijoolleen tanya hin jarjartan biyya alaatti yoo galtan ala bahuudhaan jarjartan gabaa deemuudhaan jarjartan hiriyaa keessa bira deemuudhaan jarjartan gizeen badeera of eeggadha. Hiriyaan ammaa hablee qabatee si eega malee si gabbasuudha si jaalachuudha fikirii si qopheechee si eegu. Rabbi wayoo sirraa dhabe dannitti morma keessarraa muree si gata. Kana hiriyaan ammaa. Warra isaa kan beektu fagoo sin heerumina. Hiriyaa dhiyoo heeruma warra isaa beekta. Dhugaa waaqaa dhugaa jirtu sinitti himaa. Of eeggadha. Lubbuu tachanoo dhabuudha. Batalaayi hiriyaan danni keessatti faa toora dannitti si qaxarraan hin naqin. Singili warra singilii of eeggadha. Morma keessarraa muroo kan warqii faa kaawwattee dhaqna sirraa fudhatee baduudhaaf si yaaman. Caakkaa keessatti akka naan bunnaa beetii badaa keessas hin deemina. Bunnaa beetii fillafiiti. Bunnaa beetii namni hin jiru fillafiiti asfaaltirra akkas akkasitti osoo yaame malee bunnaa beetii rakkoo keessa hin naqina. Of eeggadha gizeen badeera. Anuu of ashakki. Inde qanii lama kanan boolle dhaqe masii tiktokii naan jaa kunoo duuti sun kana ga'uudhaan najjeessa nu ta'e. Gabriel nama meeqan na yaame nan rifadhe ijjitti na beektan on jedha. TikTokii naan jedha. TikTokiidhaa of shakkan jira amma. Warri dibilii hoo masii. Warri dibilii maali? Warra singilii sinumaan jechaa rakko. Warri heerumne of eeggadha. Warri heerumtanis buukii teechan irratti qarshii galfadha. Masafara karatta aduu galte gana abbaa manaa keetiin masafara naa kennetta eecha dhattaa dhufa. Bo'atu jira yookaan innoo manaa ba'u. Namni du'e ganaa hool dhaqxee birrii liqeeffachuutti tuni haraba dhuftee birrii liqeeffatti sin jedha. Jechi hollaa tokko sijjeessa. Hablee qaba sijjeessa. Dhirsa kee amma fee jaaladhu buukii kee tara godhadhu duraanuu sinitti mee. Ani duraanuun godhadhas kiyya. Birri dhirsi kiyya gaariidhaa hin dubbatu isumarratti galfadha soba ishiin achuma godhadhu. Yaa hojjetu immoo waan qotiyyoodhaa isa qallabdamu. Gizeechi teechan dhirsa keenya hojjedhaadhaan maal hojjetaa jettan haa qallabu horiis galabaa bitee haa qallabu horii haa qallabu isin bajaajuma bitaa harka godha kanuma mo'an kecha bajaajii binnaan kun akka waan xiyyaara wayii bitte bajaajii biturra harree bitu wayya Gabrieli harree kottee afuri ishiin bee kottee sadii harree jabaa bitte qoraan hin gurgura kobotaan hin gurgura kanuma. Jalan agan charjiti yang gutade jarako charjiti ya me kamena la uga charjiti charging gutade waqa kana hite chaushi uga keti jette ituma kofi sena chaushi gala tomai ulfadai asofni guddan qaqa maltu beka mistri waqa isin xiqidan inde xiqin bektan kosin xiqidan de masin Iki osin jiru mee waan gizee biyyaa baatu san amma dhibba shan sin dhoowwatan jiru amma mee dhibba tan jiru itti bitachuudha. Ani amma harka lixii godhee sirriitti haasaa'eera harka lixii dhanni kanne. An nagarramu birruma dhibba shan sin dhoowwatan jiru hin jiru garuu aduu biyya baate firri kee kumata. Akkam lubbuu maali ati nama dubbistu sin jedha sitti siqee. Yoo ati birrii liqeechiteef immoo liqaa kee aduu dhuftee birrii shanuu iyyuu jette laal Gabrieli iteenesh aduu ati biyyatti galte garuu baga nagaan galtan isatti guddaa kana beeki baga nagaan galte siin hin jedhu du'ee argama malee way hin argine bee dhuftee siin jedha
Abbaa ebeluutiin natti misinya sobeen miina gahuu kan tokkoffaa dhagee akka ati galte. Angizee rakkina sii dawwalu sun adachitti sii dawwalu sun adatti biyyatti galte. Galteedha. Amma beeyi warra abbaa ebeluu dhaqeetanii micoon ebeluu sun galtee naan jennaan eeyyan bee jedhee too tasumas si argebe abee maal qaaniin akkana dubartii soo ta'e immoo sobni ishii immoo irraan beekamu Gabrieli. Ebeluu dhagaa fadha yookaan immoo abbaan mana keetitti fada walanii baga nagaan galte jedhiini siin jedhe kunuu du'a tokko Gabrieli. Kana olaaltummoo ta'a katti jedhee nati immoo masiliffuu baay'eessitti namti ta'uudha. Tikashaatti zoorsi ekkatti Gabrieli. Nama inoodinaani tonkoliin hojjetina. Tonkoli Gabrieli ani dhaloota kiyyaan tonkoli namarratti hojjedheen beeku. Maazariin teenya gizee dur jechuudha. Nama ijoollee dhala wallolee gala malee duruma dhaloonni kee tonkoliin qabu. Nama garuu dabaddabeen Gabrieli maazariitti Gabrielatti sinti maqaa amma masqalaa gizeen nagalee firran gala dhugaa waaqa. Nama dabaddabameen galu dadhaaneen gala dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u mana barumsaa deemnan jechuudha. Isaan alatti tonkoliin minaamina kana nu gorsiti. Tonkoliin hojjetina nuun jetti. Taanti maazariin ta'e nama gaariidha dhugaa waaqa. Tonkoliin hojjetina caaltanii argamtan dhugaa waaqa. Tonkoliin eenyumaafuu shagga miti. Nama marzanyaa jechuudha. Akkanumatti dhiigni kee inni makkoo amma asirraa lafaan lafuu malee namni fuula kiyya argee na jibbuun jira koo. Maaliif seexanas jibbisiisa beekta? Ofiin boottuu koo. Jirtaa lubbu. Namni akkanumatti akkatti silaalee si jibbu ni jira. Rabbaan illee nama akkanatti ilaalee jechuun dhiigni isaa ofitti saabuu fi ofirraa si ari'uu hin jira koo. Anamma nama akkatti arge nama baay'ee moti garuu nama tokko ta'u nan jibbaan. Intalumtaan arguu baadheen jedha. Kanaaf anamma namni tokko wii masii ta'u ijuma kee arguu baadhee onaan jedhani dhugaa qabdaa dhugaadhaan jedhan malee nan rabsan. Maaliif akkuma kiyyaa sanitti ayyaata. Gabrieli tiiktookii kanarraa nama hin beekne nama meeqa intaluma tanaan jedha. Anaanis namni akkas naan jechuu danda'a. Akkasitti. Kanaaf uummata tiiktookii na sakkarsiisinaa ta'u haasofni soo baay'ate shaggamutti jedha nagaa. Ciao. Baay'ee masqala jara keenya bira hundeeme dhugaa waaqaa daabboo baadhee jechuudha. Guyyaa sani liibirra nan gala. Guyyaa irreechuun jiru mati qidaameen deema jechuudha. Ayyaanni jimaa ta'uu ta'e qidaamee warra keenya na aduu isaan liibirra nan gala kanaan booda hin gala. Ciao. Baay'ee.